meeshaalee baalee roobee fe'aa jiru namoonni hedduu maaliif baddee akkamii maaliif jechuun viidiyoo gadi nu dhiifne gatii hojii warri jettan irra caalaa jechuudha. Hojii haala kanaan keessa tura. Viidiyoo waraabuuf yeroo dhabu haala kanaan meeshaa geessaa isiniin jedha. Meeshaa nama lamaati roobee baalee geessaa jira. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Acha maarke fuune oromoo kiyya gootu jira jirtu amantiif kutaan osoo waliin qoodiini hundi keessanuu isiniin jedha. Har'a kan hin qabadhee dhufe yogguu meeshaa geeggeessinu yookiin meeshaa baafnuudha. Akkaataa meeshaa itti geessinuu fi itti baafnu isin agarsiisuu barbaada. Tokko tokkoon meeshaa nama lamaati. Asitti kan argitan kuni firiijii nama lamaati isiniin jedha. Wal fakkaataadha. Gatiin firiijii kanaatii fi akkasuma immoo saayiziin isaa 250 jechuudha. Lamaan isaatu 250. Akkasuma masoobiiwwan qabdi, saafadhan qabdi, eelee qabdi, istoofii qabdi. Wanni jarri hin qabne hin jiru. Meeshaa mana keessaa, konfartii, televiziyoona, meeshaalee hedduudha. As keessa kan jiru fakkeenyaaf meeshaan obboleettii kenna meeshaa hagana hin jedhamnee fi inni kun ammoo sapiraayizii maatii isii waan akka shiitaa, uffata aadaa fi ammayyaa jechuudha. Feestaalli kun guutuun uffata of keessaa qaba. Tokko isaatiin ammoo baasee isinitti agarsiisuu fi dhugaa rabbii dubbachuuf aduuleen akka isin argitanii deemsafillee jarjaraa jirra. Kaartooniin ka ashagame kunniin meeshaa kontirool biffee keessa galuu fi akkasuma kichinii keessa rakabootii jira. Akkaataan immoo akkanatti bakka takkatti ani amma hin beeka. Isin akkana bakka takka fedhii akkasitti beekta warri jettan an tokkoon beeka. Yoo achi gahee jedhee jechuun fakkeenyaaf jihaa kana tallaajatuu yookiin firiijituu yoo walitti lama ta'e malee meeshaa faa'izaa qofa asitti ammoo meeshaa haliimaati. Hundi isaatu adda addaan jechuun meeshaan faa'izaa fi haliima ani garuu addaan beekallee irra barreessa. Meeshaalee kanneen keessa wanni hin jirre hin jiru. Konfartii ni qabanii, carqii firaashaa ni qabanii, firii 12 akkasuma beebii tiraasiidhaan illee baay'eetu jira. Firaashii asitti argitan kanam tokkooti, kanam tokko ammootu suuqarraa fuudhaa jirra. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya viidiyoo kiyya jechuun hanga xumuraa ilaaluudhaan subscribe, like, share godha. Nagahatti horaa bulaa. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya meeshaa fe'uun yookiin meeshaa bitanii geessuun chaalenjii yookiin dadhabbii hedduu qaba. Garuu ammootu jechuudha. Hojiidha. Hojiin kun kan chaalenjii hin qabne hin jiru. Nama hedduu si barbaachisa. Nama hojii si gargaaru, nama meeshaa ulfaatee fi gadi buusu si gargaaru. Mudannoo hedduudha. Adeemsaa fi karaalee hedduu yeroo deemtu si mudata. Osuma jennuun jechuudha. Viidiyoo kana osoo haga chaalenjii xumuraa hin xumura jedhu yeroo meeshaa xumurree jennee meeshaa gabuufnu eeleen buddeenaa jechuudha. Baakkooniin yookiin ammoo dulaamni isii suni qamisii kiyyanarratti kuttee akkasitti viidiyoo seenuu dadhabee eegasii jechuudha. Baay'ee na jalaa murte qabdeetuma yoo achiin socho'aa jedhu haga xumuraa jechuudha. Yeroo wantoota akkas yeroo tokko fiilmii irratti malee hin argine garuu mudannoon jireenya fiilmii irra jiru kuni jireenya keessa hawaasa keessa kan jirudha. Chaalenjiin akka fakkeenyaatii fi yookiin akka yerootitti dubbatanii meeshaalee nam lama walitti fe'uun karaa dheeraa imaluuf baay'ee ulfaataadha. Walumaa galatti meeshaa wal fakkaatu akkuma biyya alaatti yoo galchitan san karaa nama dabarsanii isiniin jedha seeraan ala dhorgaadha. Kanaaf namooleen meeshaa walitti sheer goonee bitanna jettanii hedduu ulfaata. Nam tokkoof garuu meeshaan nam tokkootu kamana guututu jira. Meeshaa furnicharaa bira yoo qabaatanii hundumaafuyyuu jechuudha. Inshaallahu ta'ala warroonni meeshaa barbaadan lakkoofsi bilbilaa duwwaa 97815 72 WhatsApp Telegiraamaan osoo na dubbiftanii irra baay'ee bareeda. Imuudhaan ni bilbilamaa hedduudha deebisuu hin dandeenye. Bilbilli kan koo na jalaa allagee yookiin ammootuyyuu bakka biizii na jalaa ta'ee guutee jira. Hanga bilbila bitadhee yeroodhaaf waan hunda fooyyessu isin ammootuyyuu WhatsApp fi Telegiraamaan osoo na dubbiftanii irra afdala. Namoonni hedduun imuudhaan bilbiltanii bilbila hin kaastu oolaayinii seentee argitee cidhistee warri jettan ni seena oolaayinii garuu ammoo sagaleelee ni deebisa jedhu na jalaa allagaa yeroo hunda ammootuyyuu abdeeti godheellee dadhabe. Kanaaf ramadaanis dhufaa jira. Jiini khayrii jiini rahmata. Namoonni maatii keessan firoottan keessan sapiraayiz godhuu barbaadan timiraan, aananiin, bunaan, sukkaaraan, shoorbaa akkasuma ammootuyyuu wantoota ramadaanaaf barbaachisan keessattuu suhuura yookiin obboroo, mokoronii, paastaa wanna hunda isaa bituu barbaadan amma jechuudha. Osoo xiqqoo hin qaala'in osoo bittanii bareeda. Waan biraatii miti odoo shunkurtiyyuu bittanii misiratu jira. Wantoota hedduu irbaatas tahee akkasuma immoo suhuura yookiin obboroo namoonni keenya kan sooratan soorataa fi hedduu daran keessattuu sukkaarri waddadaa jira waan ta'eef maatii keessan hundi keessan itti sadaqadha. Sadaqaan rahiimarraa dursaa yookiin maatirraa eegalaa isiniin jedha. Akkasuma ammootuyyuu eelee tana namoonni hedduun kan hin beekne eeleen qarshii 7,000 jirti 7,500 jechuudha 8 jirti.
jirti sagalii jirti garaagarummaa eelee faarummaa odoon tahin garaagarummaa laamiraa yookiin sibiila isiin ittiin hojjetamu baakkoonii isii saniiti taggariin Tabaakoonii jalaan qabne jirti yookiin dulaaba sanii qarshiin isii baay'ee gadi hir'ata. Tabaakoonii qabduu taatee baakooniin guddaa fi xiqqatu jira. Sunillee akkasuma wal caala jechuudha. Gatii akkasitti daannaa baafattanii akka beeytan eelee mataa ta'ee fi miti. Eelee faarummaa gubbaa isii yookiin shaklaa isii odoon tahin batiraa isii santuyyuu qarshii garaagarummaa godhaa isinii jedha laamiraan isii. Akkasuma immoo eelee daabboollee garaagarummaa qabaa sadarkaa tokkoffaa jira lammaffaa jira. Qarshiin isaallee akkasuma garaagarummaa qabaa qarshii qofaa miti batiraan inni keessa jiru yookiin namoota iyyuu siniyaan isa keessa jiru sunullee baay'ee garaagarummaa qaba. Maaliif jennaaniin akkuma wal caaluuni itti aansuun ammoo viidiyoo dhiheenna kanaa jechuudha baay'ee bareedaa ture hedduu na gammachiiftanii 16,015 naa laallame takka akkana gammadee hin beeku hedduu naa galatoomaa Oromoo kiyya guutuu baay'ee isin jaaladha meeshaa fooziyaa shaashamannee hedduu naa laaltanii jirtanii jalqabaaf viidiyoon kiyya akkanatti naa laallame hedduu isiniin boonaa akka jabaadhee hojjedhullee koomantii keessanillee laalee hedduu itti gammadee isinillee ammoo ammallee akka na jabeessitaniif adada meeshaa gadhiisuunis tahee viidiyoolee biraa yeroo gadhiisu dhugaa rabbii dubbachuuf jechuu yeroo tolchee gad hin dhiisini natti dhagahama jechuudha haala isin viidiyoo kiyya ilaaltaniif jaalattan kanaan maaliif jennaaniin sababbiin isaa yoo viidiyoo isin hin gammachiifne gadhiise isinillee waan hin gammanne wayii na fakkaata akkasuma ammoo tuyyuu laalullee waan isinitti hin tolle na fakkaata garuu ammoo haga danda'een gaarii godhee tolchee gad isinii dhiisuu fedha rabbiin akkana gargaarullee du'aayinaa kadhadha kanumaa fi viidiyoo meeshaa kana kara qabsiisuu meeshaa nama addaan baasuuf akkasuma ammoo tuyyuu hedduu jechuudha kan osoo viidiyoo hin waraabin fe'u tuyyuu caala sababbiin isaa jechuudha haalan viidiyoo naa hin mijatu maal isinii himuu danda'are jireenya hedduu jiraadha maatis qaba jireenya dhuunfaallee jiraadha jireenya keessanillee jiraadha Oromootiyya hundumaafuu baay'ee isin jaaladha isin galatoom ammallee subscribe like share gochuun hanga xumuraatitti viidiyoo kiyya daawwachuun hiriyoota keessanii qoodaa isiniin jedha itti aansuun ammoo tuyyuu wanni isin naagootan namoonni lakkoofsa na gaafattan lakkoofsa iskiriinii irra yeroo hunda kaaya iskiriinii yookiin ammoo viidiyoo gubbaa yeroo maraa lakkoofsicha an hin kaaya lakkoofsi kiyya duwwaa 9 78 15 72 75dhaan waatisaappii fi teelegiraamaan yoo na dubbiftanii argattanii maaliif jennaaniin iimooni baay'een harkaan lageen rakkisaa jira meeshaan aadaallee ni jira viidiyoo hojjedhee isinii dhufa meeshaa aadaallee hedduu baasaa jira irra caalaa ammoo meeshaa aadaa arsii fi akkasuma ammoo abbaa gadaatii namni ka filatu ka diizaayiniin biraallee hedduutu jira jimmaa booranaa akkasuma ammoo tuyyuu haala ammayyaatiin illee hedduutu jira calleedhaan sunniin ni haqatti jedhanii qarshiin isaa ammoo kanneen caalaa qarshiileen kunniin bareedaadha gatiin kanaa 10,000 jechuudha firiin yookiin meeshaan aadaa 7 isaa guuttatee jechuudha hundumaa fuyyuu jechuudha isin hundi keessanuyyuu like subscribe warri hin goone subscribe gochuun subscribing kiyya gara 50 waan dhiyaateef 50 dafaa nageessaa isin jaaladha horaa